Harri guyyaan guyyaa galataati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama daawwattoota Oromaan akkam jirtu? Baga gammaddan baga gammanne. Maaltu argame? Maaliin isiniif fidee dhufe? Sabiskiraayibii 100,000 argannee jira. Baay'ee galatooma. Dhugaa Rabbi. Baay'ee galatooma. Jecha isiniif hin qabu dhugaa. Waan gaarii hojjetuun, waan gaarii dubbatuun jabaattee hojjette bakka ittiin geenye hin jirtu. Kun hundinuu hujii kiyya qofaan osoo hin taane gargaarsa keessaniin as ga'e jechuudha. Waan an dalagu, waan an isiniif dhiyeessu kana qabiyyee keenya osoo isin hin daawwattan tahe anilleen hamilee qabaadhee hin dalagu. Kun immoo Rabbii gadiitti jechuudha. Galanni isiniif gala jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota meerra gaggabaabsee isinillee eebbisa. Gammachuuti jallee waliin qooddanna jechuudha. Guyyaan keekii yoominaan hin jedhinaa malee keekii hin murtuunaan hin jedhinaa malee jechuudha. Har'a gammachuu kana osoo isin waliin hin ibsannee fi akkasumallee osoo waan itti laffa'e kana hundumaayyuu jechuudha kan isin sadarkaa kanaan nageessan kana osoo isin hin beeksifne hin darbu jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 2 daqiiqaa 5 ol guddatte obsaan dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya kabajamoo gargaarsa nuuf gootanii asiin nu geessaniif baay'ee isin galatoofannaa. Baay'ee galatoomaa dhugaa Rabbii. Thank you for support dhugaa. Hedduu galatoomaa. Gargaarsa nuuf godhuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Hedduu isin galatoofanne irra deebinee jechuudha jecha isiniif hin qabnu. Hordoftoota 100,000 waggaa 2 keessatti gaafa chaanaalli kiyya waggaa 2 guutu hordoftoota 100,000 jennee guunne jirra jechuudha. Baay'ee gammachuu guddoon nutti dhagama. Har'a akka maleen gammade jechuudha. Daawwattoota keenya dhugaa Rabbii akka maleen gammade. Kanaaf gammachuu kiyyallee isin waliin qoodadha jedhee gara keessanitti viidiyoo kana qabadhee dhufee guyyallee soomana jechuudha. Gaa daawwattoota keenya ji'a bareedaa keessa baay'ee gammachuun keenya ji'a bareedaa keessa namni waan gaarii yaadu Dr. Mulaatuu Tashoomaati jechuudha gara mootummaa Itoophiyaati jechuudha. Hordoftoota 100,000 argatuun namni waggaa 7 waggaa 8 itti dadhabeeti chaanaala tokko 100,000 akka gala jechuudha. Dhugaa Rabbii amma ijoollee Oromoo keessa namni sabiskiraayibii 100,000 hordoftoota 100,000 qabu lakkoofsan haga beetta jechuudha. Waan xiqqoodha jechuudha. Sigalee kanaaf immoo osoo ittiin dadhabin waggaa tokko osoo hin guutin gara 50,000 deemne garuu har'a gaafa waggaa 2 waan isin ajaa'ibu ji'uma darbe kana ji'a darbee hin guunne dhugaa Rabbii guyyaa 20 na fakkaate eega waggaa 2 guute jechuudha. Chaanaalumti iimeelummaan chaanaala kanaa to'eefa baname waan nama dhibu waggaa 2 fi guyyaa 20 jedhu jechuudha. Chaanaalli keenya hordoftoota 100,000 argatee jira jechuudha. Kaampaanii irraa gana mallattoon YouTube badhaasni gaafa 100,000 guutuu badhaasaatu siif kennama jechuudha. Mallattoo YouTube fakkaattu portanii isaa kan namaaf kennu kaampaaniin nama badhaasutu jira. Inni sun immoo gaafa ati beeksiftee ni dhufa. Amma yeroo muraasa booda sunillee hin dhufa. Guyyaan keekii murrugaa guyyaan viidiyoon gadi baane hordoftoota keenyaaf ifa goonu jechuudha. Ni dhufa jechuudha. Guyyaa sangaa keekii eenyu akka muru hin beeku. Hordoftoota kiyya keessa nama tokko bakka buufadha. Ni murtanii qopheeffadha. Ablee qopheeffadha jechuudha. Kanaafuu daawwattootaaf kabajamtoota dhugaa Rabbii jecha isiniif hin qabu. Isuma dhugaa Rabbii jecha isiniif hin qabu. Baay'een isin galateeffadha dhugaa Rabbii. Baay'ee na galatooma. Waan nu hojjannu bakka jechuun otoo durillee nama dadhabaa ta'e osoo durillee nama hamilee hin qabne ta'e hamilee natti gootan dhugaa Rabbii hamilee natti gootan jaalala naaf qabdan natti argisiiftan jechuudha. Chaanaala namni waggaa meeqa itti dadhabu waggaa 2 keessatti akkanan gammadee akkanatti gabbayee dubbadhu uf dhayee qomma uf dhawadhee uf ta'ee dubbadhu na gootani baay'ee galatooma. Hamileen keessan hedduu kan hamilee naaf ta'e ammallee gara fuulduratti waan isin jaallattan akkasumallee waan saba kanaaf ta'u akkuma beekamu chaanaala keenyarraa namni hin milkaa'in ni jira jedhee hin yaadu jechuudha. Maaliif chaanaalli keenya akkuma beekamu barnoota teekinooloojii irratti kan fuulleffatee jalqabaa kaafne jechuudha. Namoota iimeela banatuu hin beekne hattuun akka isin jalaa hin hanneef akkasumallee namni bilbila keessan akka hin xalafneef kan nama akkaataa xalafan kamaataa ofitti irraa hiikan waan hundumaa kompiitara hin jenne hundumaa jechuudha. Akkaataa isin bilbiluma keessanuu irratti hojjetuu dandeessanii bilbila keessan akkaataa isinitti kontirool godhuu dandeessan guutumattu waan teekinooloojii wal qabatu bilbila ismaartifoonii waan ta'e jechuudha. Hunda
isin barsiisuun kiyya ni yaadatama jechuudha. Amma garuu gaafa rakkoon saba keenyaa baay'attee miidhaa fi dararaan saba keenya keessatti heddumminaan irra deddeebiin baay'ataa jiru. Sagalee saba keenyaaf ta'uutti jijjiirree jira jechuudha. Jechuun ammallee barnoota hin dagannee barnoonni jira ammallee viidiyoo yoo xiqqaate viidiyoo gara 100 malee isiniif qophaa'ee jira. Kanallee chaanaala birallee banee asumaan gadi seenaa chaanaala kana gama jalatti chaanaalli birallee hin jira jechuudha. Kushmaan ka jedhu isallee subscribe godhaatti achirratti isin barsiisa jechuudha. Amma boodan chaanaalli Oromaan akkuma beekamu waan saba keenya ilaallataaf akkasumallee oduuf odeessaalee Oromoof Oromiyaa irratti ta'u saba keenyaaf sagalee ta'uuf kan hojjetu taha jechuudha. Daawwattoota keenya kan duriin caalatti akka jabaannee hojjennuuf hamileen keessan kan duriin caalatti akka nu bira dhaabbattan abdii qabna jechuudha. Nuleen akka waan gaggaarii waan dhugaa qofarratti hundaa'e qabannee isiniif dhufnu abdii qabna jechuudha. Daawwattoota keenya irra deebiin naaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Dhugaa rabbii namoonni laayikii gootanii sheerii gootanii sabiskiraayibii gootanii akka nama hedduu bira dhaqqabuuf liinkii chaanaala keenya sheer godhaa turtan nu waliin dadhabaa turtan ispeeshaalii ijoolleen kiroomii keessatti otoo monetization hin ta'in hin duratti nu waliin dadhabaa turtan gaafa subscribe 1000 takkaa gadi jirru jechuudha. Nu waliin dadhabaa turtan nama 2 nama 3 baay'ee hordoftoota kiyyaan caalatti isin galateeffadha. Hin beektan isinuu baay'een isin galateeffadha. Dhugaa rabbii baay'ee maqaa keessanillee dha'uu baadhu baay'een isin galateeffadha. Naa galatoomaan isiniin jedha. Hordoftoonni kiyya immoo kan viidiyoo koo daawwattanii jaalattanii ufitti fudhattanii subscribe gootanii chaanala keenya illee guddiftanii asiin nu geessan baay'ee galatooma. Hamileen keessan kan duriin daran ammallee jabaatee akka itti fufu isinitti dhaammatu barbaada jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo egaa gammachuun keenya kanarraa kanuma fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya bakka jirtanitti nageenya hin dhabinaa. Ramadaana nagaa kan gammachuu fi kan raamataa isiniif haa godhu jennaa. Namoonni soomaa jirtanii fi kan hin soomne illee jechuudha. Iddoo jirtanitti nageenyi waaqaa isiniif haa baay'atu isiniin jechuu barbaada. Hunduma keessan amantiif lagaan osoo isin qoodin baay'een isin jaalladha. I love you isin godha. Hundumtu keessanuu foon haadha qoodduun isin jaalladha. Nagaan naa jiraadhaan isiniin jedha. Kan guyyaa ta'eef guyyaa gaarii kan halkan ta'eef halkan gaarii naaf qabaadhaa. Bye bye.